laphee cabaa laphee taa'ee dhaggeeffatee firee 30 firee 60 firee 100 godhee dhaaltuu mootummaa isaatii galu waaqayyoon dhuma keenya nu haa taasisu amma kallattiidhumaan gara isaaniitti si dabarsa. Maka Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattanu innis kan isin jaallatu sanbata barii kanaan mana Kiristiyaanaa Fayyisaa Addunyaa Waashingtan DC'tti qaamaan kan argamtan akkasumas immoo tajaajila kana toora sooshaal miidiyaatiin kan hordoftanu hundumti keessan akkam jirtu akkam bultanii akkam yoo nageessan maqaan Waaqayyoo keenyaa Uumaa keenyaa tiksee keenyaa yeroodhaan kan nu eegu kan nu tiksu arjummaan abbummaan isaa kan nurraa addaan hin cinne Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa galanni isaaf haa ta'u. Yerootti darbanii halkan gara bariitti ceesifatanii mana Waaqayyoo dhufanii Waaqa galateeffachuun waan salphaa fakkaata. Waan yeroo hundumaa goonuu waan salphaa maal kun waan ta'uu qabu jennee yaaduu dandeenya xiqqeessinee. Haa ta'u malee garuu Waaqayyoo yoo eeyyame nagaa yoo arganne galgala siree irraa baane sanaa irraa buunee gara bataskaanaa dhufuu dandeenya. Namoonni baay'een bakka kaleessaa ciisaaf sireetti wal ba'an irraa kan hin buune jiru. Namoonni kaleessa karoora baay'ee baafatanii garuu arra karoorri sun kan hin qabaanne jiru. Raawwachuu kan hin dandeenye jiru. Kan daangeffamanii jiru. Umuriin isaanii dukkana sanaa wajjin kan deemee jiru. Kan lubbuun isaanii baatee jiru. Nu garuu immoo jireenya keenya irratti Waaqayyo umurii kana nu dabalee asitti walitti nu qabee eebba isaa akka argannu sagalee isaa sana nama tasgabbeessu nama jabeessu akka dhaggeeffannu nu godhee jira. Maqaan isaa ulfaatu. Silaa diyaaqoniin gaafa faarfatu faarfannaa Daawit boqonnaa 135 lakkoofsa 6 jalqabee isa jiru Waaqayyo waan fedhe hundumaa ni raawwataa jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kuni faarfannaa Daawit boqonnaa 135 lakkoofsa 6 irratti kan argamudha. Waaqayyo waan fedhe hundumaa raawwata. Waan itti tole wanta hojjechuu danda'u barbaadu Waaqayyoon lakkii kana gochuu hin dandeessu namni isaan jedhu hin jiru. Inni Waaqayyoodha. Mee Daawit akkamitti asirratti Waaqayyoon akka ibsee namni kitaaba qulqulluu qabdan baasaatii faarfannaa 135 lakkoofsa 1 amma 7tti baasaati mee amma 8tti baasaati mee dubbisa. Faarfannaa Daawit faarfannaa 135 afaan Oromootiin yookiin inni jedhu qooddoon sun keessa hin jiru gatii kanaatii fi 135 lakkoofsa 6 namni baasee namni qophaa'ee dubbisuu danda'a. Waan ajaa'ibaa faarfattoonni waldaa Fayyisaa Addunyaa mana Kiristiyaanaa Fayyisaa Addunyaa as ba'anii sila faarfatanii kana akkaataan itti ibsu jira. Faarfattoota keenya Waaqayyo jira eebbisu. Kenna jira kennee irraan fudhatinni irra oolshee abulshu. Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyoon jajachuu, Waaqayyoon faarfachuu maal akka ta'e qulqulluun Daawitichi akkaataan itti barreesse. Daawit nama mootii ta'ee biyya bulchaa turedha. Daawit jechuun immoo akkasumas immoo nama abbaa qabeenyaa turedha.
aangoo isaarra taa'ee garuu yeroo hundumaa waaqa isaatii wajjin lapheedhaan wal argaa nama ture. Ijoollummaa isaatti bakka inni oolaa eegu sanatti oolota isaa sana bineensi dhufee akka jalaa nyaanne lafa namni hin jirretti oolota isaa tiksee nagaadhaan nama galchaa ture. Hojii itti kenname sanatti itti amanamee itti cichee garaadhaa onnee isaarraa ka'ee maalin irraa buufadha, maalin irraa argadha, maal abbaa isaati jedhee ata'uu duwwaadhaaf nama hojjete tun ta'in garaa isaarraa oolota sana tiksaa nama ture. Oolota sana garaa isaarraa tiksee diinna alatti dhufu, ya'iin alatti dhufu, oolota sana kan balleessu, kan nyaatu, kan ajjeesu alatti dhufu, umurii waggaa 12 sanaatiin leenca utuun sodaatin itti fuuldureetti ba'ee oolota isaa sana kan nagaadhaan eegu nama tureedha. Nama amanamaa jechuudha waan itti kennametti. Nu yoo faarfannaan nutti kenname faarfannaa kanatti nama namnaa. Nu yoo an akka qeesiitti qeesonni keenya waan waaqayyo adaraa nutti kennetti nama namnaa. Ummannoo waan nutti kenname waan hojjennu waan dalagnu kanatti waaqni nu argaa. Waaqatu kana naa kenne jennee itti amanamnee itti ciccinee garaadhaa in hojjennaa, lapheerraa kaasnee in hojjennaa. Daawit oolaa bakka tiksurraa waaqayyo isa argeetu saba Israa'el tiksuu akka inni danda'uuf waaqayyo filate jechuudha. Namoonni wal of qabanii duwwaadhaaf utuu hin ta'in waaqayyo yoo filate malee namni wal ba'uu hin danda'u. Filannoon kan waaqayyooti. Waaqayyo namoota of laphee isaanii waaqatu jira jedhanii gadi qaban wal kaasuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Daawit aangoorra eega ba'ee boodas namoota isaa ajajamanu isaa dhufanii sagadan, jilbaan kufanii isaaf sagadan, namoota galshaa isaa kennanu yookaan raayyaa ittisa isaatti utuu hin hirkatin waaqa isaa akkaataan ittiin faarfatee ittiin galateeffate sana asirratti illee argina jechuudha. Waaqayyoon jajadhaa nuun jedha. Waaqayyoon jajadhaa. Wangeela faarfannaa Daawit boqonnaa 135 lakkoofsa 6 tokko jalqabdanii amma 8tti yoo dubbistaniin argattu. Namni baasee jira isin keessa tole kunoo. Maaloo hundumti keessan wangeela qabadhaa. Ala mana kiristaanaa dhuftanuu wangeela qabachuun baay'ee barbaachisaa. Eessarraa akka dubbifamu maal akka jedhu walirraa barachaa deemu. Madaalliin keenya, madaalliin amantaa keenya jecha waaqayyooti malee haasaa nama tokko akka hin taane, haasaa barsiisaa tokko akka hin taane isa kanarraallee ilaallachaa deemna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa daawolloodis godhadhaa, kitaaba qulqulluu appii isaas hin dhabinaa, manaas immoo isin barbaachisaa. Waan baay'ee achi keessaa baranna eebba guddaa arganna gatii ta'eef tole. Waaqayyoon jajadhaa, maqaa waaqayyoos jajadhaa. Isin yaa hojjettoota waaqayyoo jajadhaa. Mana waaqayyoo keessatti oobdii mana waaqayyoo keenyaa keessaas warri dhaabbattan jajadhaa. Waaqayyo gaarii waan ta'eef isa jajadhaa. Maqaa isaa isa namatti tolu faarfadhaa. Waaqayyo Yaaqoobiin fo'ateera, Israa'eliinis dhuunfaa isaa godhateera. Waaqayyo guddaa akka ta'e gooftaan keenyaas waaqayyoolii hundumaa akka caalu anoo beekaa. Bantii waaqaa irrattis lafa irrattis galaanotaa fi tuujjuba hundumaa keessatti Waaqayyo waanuma isatti tolu ni hojjeta. Inni duumessaa handaara lafaa ol ni kaasa. Bokkaa duumessaa balaqqeessaa ni fida. Qilleensa gombisaa isaa keessaa ni baasa. Inni namaa yookaan horii hangafa ta'ee warra Gibxii kan dhalate miidha. Galatoomee sagalee jireenyaa si dhaggeeffachisiisu. Waaqayyoon jajadhaa nuun jedha. Waaqayyoon jajadhaa. Maqaa waaqayyoon jajadhaa. Isin
yaa ijoollee waaqayyoo hojjetoota waaqayyoo maqaa isaa jajadhaa. Waanuma raajinni godhe jajuu waaqayyoon waaqummaa isaa ibsuu waaqayyo waaqa akka ta'e isaa galata galchuu waan inni hojjete hundumaatiif. Kanaaf faarfattoonni keenya yeroo hundumaa as ba'anii nuyis illee kaanee akka faarfannu kan taane oogdii mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti maqaa waaqayyoon jajadhaa. Maqaa waaqayyoo wal kaasaa, maqaa waaqayyoo faarfadhaa. Inni waaqolii hundumaa caalaa jedha galanni isaaf haa ta'u. Inni waaqolii hundumaa caala. Waaqolii harkaan toshaman hundumaa caala. Inni waaqa waaqotaati. Inni gooftaa gooftotaati. Inni dinqii gurguddaa hojjete. Waan kana jedhamee ibsamuu hin danda'amne, ibsamuudhaaf miti, waan yaadamuu hin dandeenye waan dinqisiisaa waaqayyoon hojjeta. Maqaa isaa jajadhaa. Isa galateeffadhaa. Waaqayyo waan isatti tole hundumaa baay'ee nama gammachiisa. Waaqayyo bantii waaqaa irratti, lafa irratti, galaanaa fi tuujubaa yookaan qilee hundumaa keessatti waaqayyo waan isatti tole hundumaa hojjeta jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kan isa dhowwu hin jiru. Kan isa daangessu hin jiru. Inni waan barbaade daangessuu danda'a. Isa garuu kan daangessuu danda'u tokkollee hin jiru. Inni kun doogumaa inni jennu isa kana. Doogumaa inni jennu mana barumsaa keessatti, mana amantaa keessatti doogumaa inni jennu waaqayyoon waaqeffachuu. Waaqni kun waaqa lafarratti, galaana keessatti, akkasumas samii irratti, qilleensa irratti, tuujubaa yookaan immoo qillee keessatti illee waan guddaa hojjechuu danda'udha. Bakka waaqayyoon hin jiru jedha Daawit. Utunumaan qooccoo baasee balalee akka allaattii kanaa jedha. Laftati hin jirre eessa jira, eessan deema, miillaan hamman barbaade yoon kaadhe. Laftati hin jirre eessa jira, yookaan galaana keessatti, qilee keessatti gadi bu'ee yoon deeme laftati hin jirre hin jiru jedhe. Waaqayyo bakka hundumaa jira. Inni kun waaqayyo bakka hundumaa jiraachuu amalamummaa waaqayyo keessaa isa tokko jechuudha. Doogumaa isa jennu, amantaa isa jennu jechuudha. Afaan keenyaan amantaan ni jedhamu isa kana. Inni nu itti amannu kun waaqa hunda uume, waaqa bakka hundumaa jiru, waaqa waan isatti tole hundumaa hojjechuu danda'u, humna qabeessa kan ta'e. Waaqa isa kana waaqeffanna jara keenya. Waaqni inni kun waaqa abaabilee, waaqa akaakilee keenyaa sana. Waaqni inni nu itti waaqeffannu, inni waan raajii hojjetu kun isa samii kana argitan utubaa malee dhaabee isa lafaa irra deemnu kana nu baattee waan hunda kana baattee jirtu akka kana ulfaattu bishaan irratti cimsee kaa'e kana. Galanni isaaf haa ta'u. Uumama kan uume, uumama hundumaa seera uumamaa boqonnaa tokkoo jalqabdanii ala argitanu kan uume waaqa isa kana. Uumama irraa addaan baasee uumama isa kaan haa ta'u jedhee jecha isaatiin uumee nama garuu harka isaatiin biyyoo lafarraa kaasee kan hojjete, hafuuratti baafatee jiraataa bara baraa akka ta'u kan taasise waaqa isa kana. Isa amanna. Waaqni kun abbootiin keenya waaqayyoon baran beekamne, namoonni akka kana waaqayyoon barachuu beekuudhaaf baran dandeenye sana, bara teeknooloojiin akkana hin jirre, barumsa akkanaa bara hin jirre sana namoonni qalbii isaaniitiin qalbeeffatanii waaqa isaan uuman barbaadanii waaqa sanaaf galata galchuu turan.
seerri barreeffame utuu hin jiraatin akkaataan barumsa amma jiru kun utuu akka kanaan hin hundeeffamin Waaqayyo Waaqa akka ta'e uumamaa keessumaa nama keessatti sammuu namaa keessatti kobaasaa akka inni jiraachuu hin dandeenye akka inni sammuu isaatii ol waan ta'e humna isaatii ol waan ta'e beekumsa isaatii ol waan ta'e akka jiru akka inni qalbeeffatu uumama kaanirraa adda godhee Waaqayyo nama uume. Kanaafuu namni seera qalbii isaa sanaatiin Waaqa isaa wajjin uumaa isaatii wajjin walitti dhufee ala Waaqayyoon kadhatu al tokko tokko jireenyi lafa kanarraa immoo beekumsi lafa kanarraa immoo qormaatatti fideetu asii achi raasaan filoosofiin lafa kanarraa fidee asii achi raasaan jireenyi lafa kanarraa bulchiisni sirna lafa kanarraa dhufee asii achi gaafanni raasu akka qilleensaa al tokko tokko as jechuu achi jechuun hin dhalata. Inni kun immoo maal uume? Namoonni Waaqa isaanii akka barbaadan Waaqni kun maalii jedhanii akkaataa itti ibsanu barbaachuu ala jalqaban. Namoonni jarri kaan immoo Waaqa harkaan toshame Waaqoo fi uummatan sanatti waaqeffachuu ala jalqaban. Fundure isaanii waan deemu, fundure isaanii waan dhaabbatu, baatanii waan deemanu, waan adda addaa gaafa ilaalan Waaqayyo saboota isaa laphee amoota lapheen isaanii amaa kan ta'e deebi'uu kan hin dandeenye akka itti kennametti Waaqa isaanii sana duwwaa waaqeffachaa akka hin deemne baranii. Sabni Israa'el kana keessaa saba tokko. Sabni Israa'el kitaaba qulqulluu kana keessa jiru Waaqa isaanii ala meeqa gaddisiisan. Waaqayyo saba koo jedheetti waama. Jarri hojii Waaqayyoo dhiisanii hojii kan biraa kan Waaqayyoon gaddisiisu seera Waaqayyoo keessaa ba'anii hojjetan. Waaqayyootti buluu hin dandeenye. Namoota naannoo isaanii jiranuu hojii jarri hojjetanu ilaalaa. Waaqeffannaa jarri ittiin deeman karaa Waaqayyoon hin jaallanne sanaan inni kaan jawwee, inni kaan marrataa, inni kaan bofa, inni kaan muka soqatee harkaa fi miillatti baasee mana keessa kaawwatee isatti sagaduufaa jalqabe. Inni kun bakka addaati ayyaana kooti isa kanatti hin sagada jedhee isatti sagaduu jalqabe. Waan ijaan itti mul'atu barbaade. Sabni Israa'el ala Misra turan sanaa waggaa 430 achi turani. Of irraanfatanii garbummaan baay'ee rakkisaadha. Eenyummaa namaa jijjiira. Maqaa namaa jijjiira. Jireenya namaa jijjiira. Aadaa namaa jijjiira. Garbummaan waan qaban nama irraanfachiisee waan alagaan baachisu sana baatanii akka deeman taasisa. Namni bilisa hin taane, namni garbummaan qabame waan garboomsisaan sun isaan jedhu hojjeta malee ofii isaatii yaadee ofii isaatii ka'ee hojjetee fiixaan baafachuu hin danda'u. Qaama duwwaa miti sammuun namaa garboomeeyyuu jechuudha. Israa'el beeluudhaan iyyuu biyya isaanii ba'anii Misra dhaqan. Achitti garafamaa, dhiitamaa, xuubii isa jedhan kana, bilookeettii xuubii isa jedhan kana hojjechaa, dhoqqee dhiitaa mana ijaarsisuu ni turan. Dubartoonni isaanii, dhiironni isaanii biyya Gibxii sana ijaaruudhaaf bobba'anii, beela'anii dhaqani. Nyaanna jedhanii dhaqani. Nyaata barbaacha dhaqani. Lubbuu dabarfachuuf beeluun rakkisaadha. Namni beeluun itti dhufe amma garaan isaa deebii argatutti sammuun isaa waan biraa yaaduu hin danda'u. Jarri waan nyaachisanu qabanu garuu waa tokko nyaachisaa garaan hin guutamaa sammuu isaanii immoo jalaa irrisaa deemu.
sammuu isaanii sanarratti gooftaa ta'aa deemu. Sammuu isaanii sanarratti aangoo argachaa deemu, akka barbaadan ajajaa deemu. Kanarraan kan ka'e isa jarrachitti akka jabbii dhaabbisanii sagaduuf sana, akka sa'a dhaabbisanii biyya Gibxii sana keessatti sagadan sana sammuu isaanii keessatti qabanii yagguu turanii, Waaqayyo bilisummaadhaaf kuttaabaa biyya Misira kana keessaa ala jedhu Waaqatti la'iyyanii, Waaqatti boo'anii, yeroon ba'umsa isaanii garbummaa sana keessaa dhufee karaa jalqabanu waan nama ajaa'ibsiisu barmaatilee achi keessatti qaban sana hunda fudhatanii ba'an. Isa gooftonni isaaniitti sagadan sana fa'a nuyi sutuu dandeenye akkana saganneefaa jechaa ba'an qalbii isaanii keessatti, yaada isaanii keessatti. Keessi isaanii hin qulqulloofne, sammuun isaanii hin qophoofne. Garuu acuuccaatitti baay'atee iyyani malee achi keessaa ba'uu hin dandeenye. Kanumaaf Museedhaan raajii sana hundumaa godhee Exodus yookaan seera ba'umsaa sana boqonnaa tokko kaastanii ala ilaaltanu Waaqayyo waan raajii waan gurguddaa sagal hojjetee 10ffaa irratti hangafa Gibxootaa sana ajjeesee galaana addaan kuteetu saaqeetu Waaqayyo saba isaa dabarsee Museen Waaqayyoon haasofsiisuudhaaf gara tulluutti ol ba'e jara keenya. Tulluun kun saba keenya keessatti bakka guddaa qaba ammallee. Tulluun bakka nammii fi Waaqni walitti dhufuudha, samiif lafiin kan walitti dhufuudha jedhama. Gara tulluu kanatti Museedhaan kottuu ba'i jedheen. Museen gara tulluu sanatti ol ba'e, gara Siinaa tabba tulluu sanatti ol ba'e. Halkaniif guyyaa tokko miti, guyyaa lama miti. Galaan qabanne Museen. Waan nyaatu hin qabanne, waan uffatu hin qabanne. Eenyuun dhaga'ee wal ba'e? Waaqayyoon dhaga'ee gara tulluu sanatti ol ba'e. Waanuma dinqisiisaadha Waaqayyoon, waan inni hojjetu. Museen Waaqaa wajjin ala haasa'u, guyyaa tokko ta'u, guyyaa lama ta'u, sadii ta'u inni hin beeku. Waaqa isaatii wajjin jira. Akkam namatti tola. Guyyaan nuuf lafa kanarratti jiraannu aduu kanaa fi halkanii guyyaa kanaa jijjiiree Waaqayyo nuu kenne malee isa bira dukkanni hin jiru. Inni ifa hundaati. Galanni isaaf haa ta'u. Ijoollee kanaatiin Waaqa kana Waaqa waaqotaa isa ta'e Waaqa waan raajii hojjetu kan Museen halkan tokko, halkan lama, halkan sadii Waaqayyo wajjin haasa'e. Guyyaa 40 Waaqayyo wajjin haasa'e. Nama ajaa'ibsiisa. Guyyaa meeqa Waaqayyo wajjin haasofnee beekna jara keenya? Mee ufalagaa gaafannu Waaqayyoon guyyaa meeqa haasofsiisnee beekna? Museen garraamummaa isaatiin saba isaa sana waan raajii Waaqayyo hojjete sanaan durseetu jara eega ceesisee booda gaafanni wal ba'u sabni Israa'el inni bilisummaatti deemaa jiru sun inni lafa Waaqayyo isaa eebbisee sanatti deemaa jiru sun hocuu jalqabe. Maa inni jara keenya maal hojjennaa asii jedhan? Ma eessadha? Maa inni kun eessa jirra? Garam deemaa jirraa? Museen eessa jiraa? Nu garatti deemnu wallaalle, garatti deemnu hin beeknu. Museenis nu fide kunoo garatti deemnu wallaalle, garam deemnaa jedhan. Kun rakkisaadha. Kun waan kaaneef beekuu dhabaannaan karaan hundumtuu eessa akka deemtu beekuu dhabaannaan karaan hundumtuu si baasaa jedhu miti. Eessa akka deemtu eega hin beekne karaadhuma argatte irra deemuudha. Si geessa jechuudha. Hin beektu kaa eessa akka deemtu. Kanaafuu karaa qabatte irra deemuudha. Inni kun rakkisaadha baay'ee. Namni eessa akka deemu baruu qaba. Jireenya keenyaan eessa akka deemnu baruu qabna. Akka maatii keenyatti eessa akka geenyu baruu qabna. Akka sabaatti eessa akka deemnu baruu qabna. Kun dirqamuma keenya jechuudha. Kana ta'uu dhabaannaan akkuma galaanaa asii achi raafamuu malee karatti baanu sana beekuu dhabaannaan akka saba Israa'el kana ta'an. Maal eessa jira keenya eessa jira Museen gara boodaatti deebi'uu jira sana dhannee hojjechuun wayyu maa nu fiddanii maa nu fideetu waaqatti sin waame nuun jedhee waaqatti sin baase nuun jedhee asitti dhugatee jedhanii
Museef Waaqayyoon amachuu jalqabani sabni Israa'el. Eessa jira? Amachuu duwwaa miti. Waan waaqeffannu iyyuu hin beeknu jara keenya maal nu wayya jedhaniitu obboleessa Musee sanaa lafa inni dhaqe hin beeknu atis isa hin argine. Kanaafuu waan waaqeffannu barbaannaati waan waaqeffannu nu kennaa. Nu kennedhanitti iyyan. Gadhiisuu ni didani. Meerre waaqni jedhan. Edaa Musee duwwaas arge malee jarri laphee isaanii waan argan hin qaban duraan. Namoonni mul'ata qabanu ummata fuuldura deemanii ummata gaggeessuu danda'anu mul'ata isaanii irratti xiyyeeffannoo gochuu yeroo baay'ee barbaachisaadha. Ummanni akka barbaade akka daa'immanii asii achi jechuu danda'a. Garuu xiyyeeffannoon sabni ummata isaa gaggeessu xiyyeeffannoo sana utuu ofirraan kaasiin Museen hin beeka gatii ta'eedhaaf eega raajii sana hundumaa hojjete Waaqayyoo isa galata galchuudhaaf isaa wajjin haasa'uuf tulluu sanatti daba'u. Namoonni jarri kaan garuu sabni Israa'el garuu egaa Waaqa fuulduree keenyatti socho'uu barbaannaa jedhanii Arooniin rakkisnaan egaa kana ta'ee meetii keessa fidadhaa jedhee warqii isaanii kana irraa sassaabeetu achi gaafa abidda keessa gashu jabbii fakkaatee fi ba'e isa jarri biyya Israa'el sanatti biyya Gibxii sanatti beekanu saba Israa'el kanaaf dhaabbisuudhaaf baasee fuuldura isaanii kaa'e. Kunoo tilaa Waaqni keessan jedheen kana barbaaddu ennaan kunoo kana barbaanna miti fayyaa waan hin beekne waan hin mul'anne nu baastanii kana dhabuu keenyatu rakkina kanaa nutti fide kunoo inni nu uume isa kana jedhaniitu isaa sagaduu jalqaban. Waaqni kanarraa nu haa eegu. Sammuu dogongoraa kaayyootiin ka'eef kan hin beekne sammuu dogongoraa garbummaa keessa kan ture sammuu dogongoraa eenyummaa isaa kan irraanfate harka isaaniitiin meetii kennan sanaan baqee toshame waaqa harkaan toshame jabbii sana waaqa keenya saganatu raajii hojjete jedhanii isaa sagaduu jalqabanne. Waaqayyo Museedhaan saba kana nan balleessatti jedhe. Sabni kee jedheen kunoo na gaddisiisetti jedhe saba koo jechaa ture alanni balleessu Museedhaan sabni kee kunoo na gaddisiise waaqummaa koo dhiise waaqolii harkaan toshamanitti sagaduu jalqabe nan balleessa hin gaddinati garuu saba kanarraa dachaa lama sadiin kan baay'atu saba biraa irratti iyyuu gaggeessaa si godhee si muudaa ittiin jedheen jechuudha. Ayi Musee ayi Waaqayyo utuu sin taatanii maal jettu kana eega Waaqayyo jedhee maal balleessi kaa jennaani miti eega Waaqayyo abadanu kaa jenna. Tokkoffaa aangoon keenya dachaa namoota baay'ate irratti muudamna. Isin muuda jedheen lammata jarri kun na gaddisiisaniiru bakka abaduun ennaan eega Waaqayyo jedhee hin jenne Museen maaloo yaa Waaqayyo jedheen Waaqayyoodhaan maaloo yaa Waaqayyo saba kana nan beekaa daa'imman bitaaf mirga hin beeknetu keessa jira. Jarri si gaddisiisan jiru garuu yaa Waaqayyo akkamitti daa'imman isa bitaaf mirga hin beekne kana duukaa balleessita daraa dhiifama taasisiif jedhee Waaqayyoodhaan garaa ballachuu nama amantaa ta'uun dhiifama Waaqayyo irraa kadhachuu jechuun isa kana. Sabni yoo balleessellee yaa Waaqayyo maaloo nan gorfadhaa nan mararsiifadhaa ofittin deebisaa sittan deebisaa daraa maaloo jedhanii waan waaqa biraa irratti ga'uuf keessan Museen waaqa isaatti himatee achaas deebi'e. Waan guddaa waan raajii Museen guyyaa 40 halkan 40 Waaqayyo wajjin haasa'e. Minaan hin nyaanne bishaan hin dhunne uffata geeddarachuun hin jiru shaaworii fudhachuun hin jiru. Guyyaa 40 ta'uusaayyuu nu hin beeku jechuudha laala. Jireenya fuudhan waa akka kana. Waaqaa wajjin jiraachuu jechuun akka kana. Ayyaanni keenya hafuurri keenya uumaa keenya wajjin walitti dhufuu jechuun akka kana. Nammutu nyaatiin utuu dhugin guyyaa 40 turuu isaa miti. Tulluu sanarraa gaafanni gadi bu'u uummata isaatti uummanni ija baasanii isa laaluu dadhaban. Maaloo Musee si laaluu hin dandeenye fuula kennu haguugi jedhaniin akka aduu calaqqisaa ture. Waaqayyoof galanna ta'u. Jara keenya
ala tsoomnu, ala waaqatti iyyannu, isa foonii kana keessaa baanee isa hafuurawwaa ta'e waaqa sana waaqa hafuurawwaadhaan isaaf sagannu kan isaaf sagaduu qabna. Qaamni keenya kun yeroo dhumaaf nu wajjin jira. Kaleessa qalloo ture yookaan amma furdate, yookaan furdaa ture amma yookaan qallate, yookaan huqqate, yookaan gurraache. Inni kun biyyoorraa dhufe gara biyyootti deemuun isaan oolu. Keessa jirti lubbuun keenya. Ayyaanni keenya see Waaqayyoon hafuura nutti baafatee nu keessa kaa'e sun gara waaqaatti deemti. See kana gara waaqaatti deemtu kana waaqarraa akka addaan hin kunne halkanii guyyaa akka waaqa wajjin walitti dhuftu jabaachuu qabna. Jireenya hafuurawwaa jechuun isa kana. Foon kana yoo nyaachistanis rakkina kan biraa qabdi. Yoo dhowwattanis rakkina kan biraa qabdi. Akkuma taatetti qabna. Maaliif lubbuun keenya achi keessa jirti gatii taateef. Jarri Israa'el kun jarri godaa tulluu gad jiran sabni sun inuma nyaataa inuma dhugaa ayyaana isaa kabajataa. Maaliif waaqa argate ka waaqa toshamaa fuuldura isaanii taa'u waaqa argatan isaaf sagadanii jechuudha. Museen gaafa gadi bu'ee jedhu hin gaddee itti aaree. Seenaan isaa baay'eedha. Seera ba'umsaa sana keessatti boqonnaa tokko kaastanii dhaloota Museetii kaastanii dubbisuu dandeessan. Isa Tsillaat jedhamu Waaqayyoo erkaa fudhatee dhufee ajaja Waaqayyoo qabu sanaan darbatee daaraa buturoo jalaa godhe waaqa isa jedhu harkaan toshatanii waaqeffatan sana. Daaraa buturoo gochuu isaa duwwaa miti. Isumayyuu eega siriin baanee jedheetu bishaaniin daaraa sana laaqeetu dhugaa jedheen. Isiniif aboogaa jaalalli keessan isiniif aboo. Xaawota kan harkaan toshee kana kan waaqeffattan eenyaa dhugaati mee jaalalli isaa isiniif aboo jedhee obaase. Waaqayyoo saba gara bilisummaa deemuu sana guyyaa 40tti karaa deemu. Yeroo gabaabaa keessatti bakka ga'uu qabu karaatti dheeresse. Sababni maalii ala jedhamu? Jarri gurguddaan sammuu isaanii qulqulloofne kun. Jarri xaawota yookaan waaqa harkaan toshee sanaaf sagadani kun. Waaqa isaanii irraanfatani kun amma jarri du'aan boqotanutti. Daa'imman jarri cubbuun qabaanne qulqulluun immoo amma jarri ga'anutti Waaqayyo karaa sanatti fageesse. Waaqayyo kophaa isaatti Waaqayyoodha. Hin lola mo'aadhas galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon kan waaqeffannuuf inni Waaqayyo gatii ta'eedhaaf. Waaqayyoon kan waaqeffannuuf uumaa keenya gatii ta'eedhaaf. Isa kana abbootiin keenya achitii kana edaa ijaan waan argitanu barbaaddu angatiin hin mul'anneefi jedheetu yeroon isaa yommuu ga'u ilma isaa tokkicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara lafaatti erge. Hundumtuu kan isatti amanu jireenya bara baraa akka argatuuf ilma isaa tokkicha gara lafa kanaatti erge. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akka argitan jaalala Waaqayyoo ibsuudhaaf, dhiifama Waaqayyoo ibsuudhaaf, araara Waaqayyoo ibsuudhaaf inni mul'anne ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoosiitiin mul'ata. Alanni dhufu lakkee jedhaniin wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 15 jalqabamee arra dubbifame kun inni kun ilma Waaqayyoo ofiin jedha jedhaniiti ajjeesuudhaaf sababa godhatanii. Waaqayyoon arrabsaa jedhaniitu sababattiin Yesuus Kiristoosin ittiin ajjeesanu taasisanii. Inni garuu gara saba isaatti dhufee sabni isaa san beeknee jedhamee akkuma barreeffame. Gooftaan Yesuus Kiristoos
abbaa isaa samiirra jiru kan ibsuudhaafi innis immoo kana jedhe abbaan koo hojjeta arras hojjechaa jira. Ilma isaa hin jaallata waan hojjetu ilma isaatti agarsiisa. Ilmis immoo isa amma argitan kana caalaa hojjechuu danda'aatti jedhe Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Itti amanuu hin dandeenye. Jarri ala sanaa Waaqa harkaan toshame sanaaf sagadan amma immoo deebi'anii ilma abbaa hafuura qulqulluu wajjin kan sagannuuf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos alanni dhufu itti amanuu dadhabanii fannisanii ajjeesanii. Badii tokko malee, balleessaa tokko malee. Dhiigni isaa nuuf ijoollee keenyatti darbu jedhanii nama qulqulluu nama cubbuun qaban jecha isaarraa badii tokko hojii isaarraa dogongora tokko kan hin qaban gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kakatanii inni itti murteessu lakkii namicha kana awwaa tokko irraa badii argine jara keenya nama badii isinitti hojjete barbaan jira isa isinii hiikee isa moo Yesuus Kiristoos kana isinii hiikuu ayyaana keessaniif ennaan barbaan inni hiikisa kana nu ajjeese dhanii kana nu ajjeese dhugaaf fannifame dhugaat ajjeesame. Namni tokko isaaf dhaabbatu dhabame. Dhugaan Waaqa isa dhokate abbaan isaa isarra akka jiru hafuurri qulqulluun isarra akka jiru nama ta'an jechuu miti kan qubaatti addatti nama ta'e ilma kan mul'ate ilma qaama isaa adda ta'een giftii keenya dubaroo maaramii irraa kan dhalate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma Waaqaa Waaqa kan ta'e itti amanuu ala dadhaban fannisan waan hojjetan hin beekanuufi dhiifama godhiif jedhe waan dinqii hojjete dinqiin kana caala waan raajii kana caala addunyaarra hin jiru. Waaqayyo waan gaarii taasisa. Giddu galeessa lafaa irratti qoricha taasisee sabni Israa'el ala garbummaadhaan ba'u sana bofni gammoojjii akka isa iddee ajjeesaa ture bofa gammoojjii sanaan kan iddaman akka fayyanuuf bofa sibiilarraa hojjetee akka fannise namoonni isa fannisame sana arganii akka fayyan jarri immoo dhukkubni itti cimee arguu hin dandeenye sagalee sibiilicha dhagaanu gaafa sagalee sana dhagaanu dhukkuba isaanii irraa fayyanii amma fayyinaaf kan wal ka'ee fannoo irratti fannifame. Inni Yesuus Kiristoosidha. Kan natti amanu jireenya bara baraa argata malee murtiidhaaf miti kan waamamtan nuun jedha galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf qulqulloonni maatii isaanii dhiisanii jarri ammoo irra jiran maatii isaanii dhiisanii hundumtuu maqaa kanaaf kan sagadan kan itti amanan jechuudha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo dinqii Waaqayyoon hojjetu baay'eedha. Keessumaa amma gara soomii dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti yaadnu kanatti tala deemnu bu'aa baay'ee nu gaba. Seera gatii ta'e duwwaadhaaf waan raawwannu yoo ta'e faayidaa hin qabu. Itti amannee foon keenya dadhabsiisnee hafuurawwaa keenya jireenya hafuurawwaa keenyaa cimsinaa jennee yoo duukaa deemne inni kun baay'ee nu jabeessa. Bu'aa baay'ee nu qaba. Seeruma gatii ta'e duwwaadhaaf seera guunna yoo jenne Ayuudonni kana gochaa turan. Fariisonni kana gochaa turan. Barreessitoonni isaanii kana gochaa turan. Isa kanarraa adda ba'eetu yeroo sooma keenyaa kana waan dinqii Waaqayyoon hojjetu. Isa Waaqayyo ilma isaa tokkicha addunyaa kana fayyisuudhaaf erge sana yaadachaa akka namoota oriitii keessa jiranii sanatti miti. Akka bara kakuu moofaa sana keessa jiranitti miti. Akka nama argatee Yesuus Kiristoosin itti amanee dinqisiifatu kanatti hojii isaa raajii isaa waan inni nuu godhe kana yaadaatu torbanoota kana Waaqaa wajjin tsoomiidhaan cimna jechuudha. Tsoomii kana keessatti immoo tsoomii Waaqayyoon jaallatu isa hidhamaa kan ittiin eegsifannu isa rakkate kan ittiin gargaaru isa beelee isa dheebote kan nyaachisnee hobaasnu kan wal jaalalaan wal gaafannu tokkummaa
tokkummaa keenya waliin cimsannu akka nama biyya bakkee jirutti immoo saba keenyaaf sagalee guddaa kan ittiin taanu biyya keenyaaf kan dhaabbannu ta'u nu barbaachisa. Inni kun adaraasa guddaa nutti kennameedha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo dinqii hojjeta, waan raajii hojjeta. Jireenya keenya keessattis hin hojjetan nama namaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Rakkina baay'ee kan qabdan waan adda addaatiin sammuun keessan anasi achi raafamu isin gara koo kottaa nuun jedha Yesuus Kiristoos. Kanaaf dhufne gara koo kottaa. Ba'aa baattanii jirtan isa isin dhiphisu kana ani isinirraan buusanii galanni isaaf haa ta'u. Jaalala koo ba'aa koo isa salphaa ta'e isa jaalala ta'een iyyuu isinii kennaa isinirra ka'aa jedha. Kuni gaafa isa qabanii hidhuudhaaf deeman sanas ana barbaaddu jennaan eenyuun barbaaddu Yesuusin barbaadnaan anaam gaafa jedhu isa qabuudhaaf al sadii gara boodaatti kufan. Qabuun hin dandeenyetti siquu hin dandeenye. Eega kana jaalala isaatiin akka qabame eega ibsee fi booda gaafa isa qaban jara kana immoo gadhiisaa jedheen eega na barbaaddan jedhee nuni dhaarraa nu baasuuf nu hidhame. Nu jireenya bara baraa nuu kennuudhaaf inni du'e. Inni ulfina nuu kennuudhaaf salphate gororri jara cubbamtootaa fuula isaatti hammatti tufatutti. Gonfoo kabajaa nuu kennuudhaaf inni gonfoo qoraatti hojjetaniitu mataa isaarra ka'an. Harkaaf miilla isaa bismaaraan mukarratti hodhan. Yeroo hundumaa gaafa waa'ee kiristinnaa kaasnu waa'ee Kiristoosin ala kaasnu qaraaniyo irraa gocha inni nuu godhe raajii Waaqayyo nuu godhe kanarraa ija keenya kaasuu hin qabnu jara keenya. Inni kun cimina jireenya keenyaati. Cimina afuurawwaa keenyaati. Cimina ittiin cubbuu ittiin mo'annuudha. Addunyaa kanarrattis adda kan nu godhu kallattiin inni ittiin deeme sanaan karaan inni nuu kaa'e sanarraan deemnee jireenya yeroodhaaf nuu kenname lafa kanarraa xumurree mootummaan inni nuu qopheesse nan deema ittiin jedhee nan deema. Yoon deeme isinii wayyannaan garamitti deemta gara abbaa koo deema. Mana abbaa koo keessa kutaa baay'eetu jira jedhe. Kutaa baay'ee jira. Nan deemee dhufeen isin fudhadhaa jedhe. Garan deemuu isin immoo hin deemtu. Maal gara deemtu hin beeknu weessa deemnannaan. Yoon deeme isinii wayyaa hin morminaa jedheen maati. Yoo mormuudha baattan. Yoo dhagna geessan ta'e mana abbaa kootii kutaa baay'ee qaba. Achittiin isin fudhadhaa jedhe. Achitti nu fudhata galanni isaaf haa ta'u. Gara isaatti nu fudhata. Mootummaa qopheesse sanatti nu fudhata. Isaaf qophaa'uun nu barbaachisa. Waan inni jaallatu jaallannee waan inni jibburraa immoo of qusannee jechuudha. Inni nu haa dandeessisu. Qormaata baay'ee jira. Qormaata kana mo'achuu kan dandeenyu ayyaanni isaa gaafa nurra buluudha. Waaqayyo waan raajii hundumaa hojjeta maqaan isaa haa ulfaatu. Amma yeroo sooma keenya kanaa akka Waaqayyootti Waaqayyo waan isatti tole hojjeta laphee keenya Waaqayyoof bannee biyya keenyaaf saba keenyaaf tokko tokkoon keenyaaf waan gaarii akka Waaqayyo nu hojjetu fedhii Waaqayyo nuuf haa ta'u kan nu barsiise Waaqayyo keenya isa barannee firee 30 60 fi 100 agarsiisnee akka mootummaa isaa dhaallee jiraannu fedhii isaa nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiifatee waaqa nu gorfateef galanni guddaan haa ta'u. Egaa abbaan keenya waan hunduma isaa keessa galanii wangeela caqasanii akka gaariitti nu barsiisaniiru Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Waaqayyo hunduma keenya dhaaltu mootummaa isaatiin nu haa taasisu. Akkasuma kan dhageenye laphee keenya keessa nu bushee firee 30 firee 60 firee 100 goonee dhaaltu mootummaa isaatii akka gallu Waaqayyo nu haa dandeessisu. Egaa akkuma beekamu yeroon kun egaa yeroo itti raajonni ofii isaanii jedhanii waaqa isaanii akka wanti isaan barbaadan sun raawwatuuf itti kan isaan soomii kana sooman. Innis immoo akka inni dhalatu akka inni gidiraa hundumaa arguu hunduma isaa sababa beekanii sababa itti mul'ateef duraan dursanii isaan guyyaa akkasii gooftaan nuuf hin dhalata jedhaniitu dhaloota kanaaf jedhanii
soomanii dhumarratti garuu uteensi isaanii yookaan immoo riizaaltii isaanii hin argatan jechuudha. Kana Waaqayyoon hundi sun dhuma keenyaan waa gargaaru. Egaa sagantaan keenya gara gola